waan fedhe jechuu danda'a achirratti garuu sadarkaa ergama wayii dudduubaa qabaa maalii ta'a hanguma kana na wallaalee moo hiriyoota kiyyarraa waa'ee kiyya qorachuu danda'a. Si galee namoonni akkasii sun immoo miidiyuu marratti namni atteenshinii argachuudha jedhanii miidiyaarra ba'anii dutu yookaan nama nu hordofu qabnaadhaaf achirratti ba'anii dubbachuu osoo hin taane meeseenjaraan fireendii kiyyaa Aljazeera waan kana maaliif goote personally wanti kun akkanaa miti. Yookaan ammoo tiktookaan fi Aljazeera wanti kun akkanaa miti akkana. Keenya ijoolleen miidiyaarra jirtu kuni wal tuffatti isiin feemasii irratti jettu kun. Wallaahi summa wallaahi isin waa'ee warra aangoorra jiru dubbachaa jirtu barra. Warra akka Jawaarii warra akka Biyyii wal qeeqee dhukkee walirraa kaasu kana. Jarri nagaya jiru iyyuu numayyuu. Oromoo dhumtii isiin jechuudha miidiyaarra jirtu kun xiqqoo foolowarri si dhaqee kuma dhibbaa ol ta'ee jennaan akkana jirti laa gad baatee. Enti Oromoodhaa wal tuffannaa. Namni asirratti si hordofaa jiru hundi hojii keetti gammadee yookaan beekumsa keetiin yookaan dandeettii keetiin miti kan si hordofaa jiru. Yookaan yeroo ati harcee dibattu taa'ee intarteenis ta'uudhaaf kolfuudhaaf hojii hojjechaa jechuudha itti bohaaruudha. Yookaan yeroo ati jecha fokkuu wayii qaamfii wayii dubbattu waa'ee taphtapphoo bilinkii dubbattee jettu taa'ee ittiin of hooqqataa taa'ee si daawwachuudha. Ajanduma dhuunfaa isaatii si hordofa malee. Yuunivarsiitii yookaan ammoo fakultii wayii keessa akka nama seenee kee ittiin barachaa jiruutiif itti gammadeetti miti kan si hordofaa jiru bro. My sister, don't waste your time. Dhugaan isiniin jedha. Leevilii ofiif kenninu kana gaara fuunee anatu akkana godha, amman akkasiisa godha, amman akkasiisa godha. Jara keenya ganda yoo ta'e jedhee ilma namaatii miti simbirtinuu jechuudha laali simbirtii alkunuyyuu gaaluuf ganda irraa dhuftu qabdi allaattummaan barreeftu kunuutu namni kamuu ganda isaan jaallata namni kamuu kabaja ganda isaatii kenna kana jala sirraa beekadhaa. Kallattiin ati ammoo siyaasa Oromoo ittiin madaaltu gandaan yoo kan ta'u ta'ee jedhee Oromoodhaaf miti ganduma keetii uffarra guddaadha because jalqaba irratti dugdaa fi ollaan lafaa ol kaan jettu Oromoon. Oromoon akka Oromootti waloo isaatiin jechuudha eenyummaa naannummaa walii waliif kabajee loqoda walii aadaa walii seenaa walii waliif kabajee wajjiniin yoo dhaabbatee jedheedha diina gamtaan asirratti dhufe qolachuu kan danda'u. Ati keetiin goota jettaa kootiin ammoo oota jettaa yookaan sodaataa jettaa ati keetiin leenca jettaa kan kootiin saree jettaa. Jidduu uummata kanaa jidduutti burjaajii uumuu yoo ta'e alatti bu'aan hin argamsiisuu danda'u tokko hin jiru. Naannoodhaan wal injifatee Oromoon bilisa ba'ee jedhee hin jiru. Oromoon qooddamee dhuunfaa isaatti mootummaa dhuunfaa ijaarratee deeme hin jiru. Kana beekadhaa jala sararaati. Ofii keessaniif mootummaan abbaa irreetii jettu. Dimookiraasummaan isin qabdan kun maalidha? Jawaariin qeequu miti osoo dhukkee irraa kaasee arrabsee jedhee. No akkas sirrii miti dogoggorteetta Jawaar sadarkaa kanatti wanta kana waan hin gooneef waan isaanii jedhamuu hin qabne jette Aljazeera. Kuni qaroomina dimookiraasii. Qeeqa namni qeequ tokko irratti hundooftee ati arraba hanga garaadhaa qabdu jechuudha. Aabsi kaffat horii lakkaalle horii taayyal jedhee beeyte. Dandeettiin dhaloota amma jiruu kuni yeroo waa tuqxee jettee argita beeyte sammuu isaa keessa waan jiru. Hangam jechuudha waa wayii arrabarra kaa'atee akka jiru. Sammuun isaa kun tajaajila dhaabee warrati arrabaan akka yaadu jechuudha. Waa wayii jarjaree akka bofaa hedduu bofa qofa kan summii arrabarra baatanii deemu yaa akhi. Sammuu fayyadama rabbiin sammuu kan ilma namaa kana waa hundaan qaalessee addunyaa kanarratti uumee jedhe. Dachii kanarratti uumee jedhe. Bineensa lubbu qabeeyyii hundarra jechuudha. Sammuu keessanitti fayyadama. Waa wayii arrabsuudhaaf bilee gochuudhaan fiigina. Waa'ee personality dhuunfaa kiyya isaa 20 osoo dubbachaa oolteessu suuraa garagalchite inni akkana maali ana caalatti namni beeku tokko iyyuu hin jiru jiraachuus hin danda'u. Waa'ee kiyya kan dubbachuu danda'u ana qofa. So waa'ee personality namarraa osoo hin taane Jawaariin fakkeenyaaf osoo waa'ee ijaartii isaa, waa'ee ijoollee isaa, waa'ee qabeenya isaa, waa'ee jireenya isaa osoo hin dubbadhe that is about privacy. Sun siyaasa miti beekte personal attack kun jechuudha. Dhuunfaadhaan deemtee nama sana miidhuudhaaf sochii godhamuudha malee siyaasa inni maddisiisuun siyaasa inni adeemsisu irratti hundooftee akka hin taanedha namni kan hubachuu danda'u.
Siyaasa irraa bilisa dhaloonni kun. Barnoota akadamii irraa bilisa. Barnoota amantaa irraa bilisa. Barnoota teeknooloojii irraa bilisa. Wanti isin dandeessanu arrabuma qubee afaan Oromoo sirnaan qubeeffamuu hin dandeenye kanaan ganda namaa, eenyummaa namaa, jireenya namaa arrabsuu, wal balleessuu kanama dandeettiin isin qabdan. Wallaahi dhugaa rabbiin isin jedha. Dubbachuu malee jechuudha. So isinis taaknikni fayyadamtan sanuma yoo ta'ee jedhee qaama wayii attamitti arrabsuu dandeessa. Hanga yoomitti callistanii bukuuruma kana keessa laaqqamaa kan teessan. Biyya keessatti silaa wanta akkanaan jiru. Miidiyoo marratti girriin asirratti deemu kun. Girri sarraa yoomiin abdii kusadhe isinitti fakkaata. Jawaaruma jedhanii amma iyyan kana wallaahi dhugaa rabbiin isinii jedha. Jawaaruma jedhanii amma asirratti iyyan kana yeroo waggaa lamaa miti sa'aatii lama namni Jawaar Muhammad manadhaa keessa bula jedhee yaade hin jiru. Isinii galee sa'aatii lama manadhaa keessa taa'a jedhee namni yaade hin jiru Jawaar Muhammad Siraaj. Waggaa lama ni cedheeroo manadhaa keessatti jechuudha sadarkaa ibil lubbuun saayyuu gaaga'ama keessa ga'ee akka siyaasaatti mormuu nafee akka amantaatti rabbiin kadhatu uummanni jechuudha uummata kana luus gooree kan kolfaa taanaa jedhee jechuudha beekee lubbuu isaanii nuuf baraaramuudha. Kotte dura nama sirraa goota fakkaatee iyyee caraanu kuni huuratti galee callisee jechuudha jaartii isaa wajjin hin taaptaa koppiiliingi godhaa yookaan beera wajjin hin taffataa jedha. Kijiba jechuudha isinii galee wajuma caraanuudha. Sammuu hadhattiin bookkisu kana Jawaar waggaa lama yeroo inni yoo callisee olmost waggoota sadarban kan darban kana keessatti yeroo callisee usee taa'u kana keessatti afaan qabatee callisee moggatti goree inni geemii isaa geemii taaptaa koppiiliingi qurxummii natti ergi shunkurtii natti ergi makiinaa diimtuu makiinaa gurraatti na dhungadhu kanaan yeroo biizii isaa godhu. Jawaarummaa yeroo dhufee akka kunoo swiichii ifa konkolaataa kana jechuudha yookaan ifa mana keessaa kana tirika yeroo dhattanii swiichii goota kiliip gootanii jettan banamuu cufamuu. Swiichii miti isin ilma namaati. Bakka rakkoon jirtu dogoggorri jirtu irratti ati illee mataa qabda. Haga Jawaar gahuu yoo baatte waa wayii jijjiiruu dandeessa. Be yourself. Ofii keetti amanamummaa qabaadhu, konfidensii ofitti qabaadhu. Dirqama hirkattummaa nama wayiitiin malee socho'amuu hin danda'amu akka waan jedhamu. Rakkoo dinagdee, rakkoo siyaasaa, gibiraan wantoota garaagaraatiin waan amma Jawaar ba'ee miidiyaa irratti dubbate kana guutumaa guutuutti jechuudha sammuu keessatti kooppii gootee asirraa dhuftee akka harawaatti akka waan kunoo biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun erga Jawaar waa'ee isii dubbatee boodatti uumamtee wayiitti asirraa warri dubbatu kuni san dura maaliif waan kana infoormeeshinii gaazar godhe irraa dubbachuu hin dandeenye? Maaliif irra mootummaa kan hanga danda'uun sagalee hin taane hordoftoota nama lama sadis qabaatu. Indee gaafa namni duute jedhu gad ba'ee iyyuu wayii malee sanuu guyyaa lama. Guyyaa sadaffaa kottaa uummatuma du'e kanaafuu yoo dhannee irraa lollee ajjeesuu baannee jenne uummanni humni kun jechuudha sii galee deeggarsa nyaataa dhugaatii wayii akka qabaatu kottu deeggarsaaf osoo jette huuratti lixee geemii isaa taphataa jedhe diimlaayitti dudduuba naqatee. Kijiba jechuudha. Jawaar ilma namaati. Abiyyiin ilma namaati. Hadha jiraachuu danda'u boru du'uu danda'u. Rabbi umrii isaanii dheeressu. Garuu hanga dandeessaniin of ta'a. Harqoota gabrummaa akka harree wadalaa fe'a siyaasaa namni matan nama fe'u qofa baatanii socho'uu qofa miti. Sammuu keessanitti illee tajaajilamaa.
yoo namni dhufee waan kana fuuldura dhaabbate jalqaba homa keessanii firiidamii kenname amma Oromoo kan jedhamu dabalatee miti tareetu waan feete naan jedha siyaasa deeggartuuf kallattii deemtu waan hin deemnee fi hadda kullummaas naa kenni silxummaas naa kenni guraagummaas naa kenni kambaatummaas naa kenni walaytummaas naa kenni tigiruu waan feete iyyuu naa kenni it's okay akkuma namaatti nu fudhadhu